Jalalan kabun dagara sitti baafadhe si amaneeti nafti fuula duraatiif si filadhe ati garuu jalala wallaaltee na dagatte waa durimii gowwummaa xiyaa sarraanii farge sirratti naaf booda waa wiliin sobamu aanarraan booda waa namuu namanu Kanatu kana nagote khamalaya kanuma umurteeffachuu turana wayya egasirra dhufte hayati minagayati ngama khiyat fitadde sheenaan tenafninati akka waya darana baate tina darbite tanteenumaan egayo hayni jaalala jiraate إني هي سجدت لنا تفتني يوم وانك بجام فياتين كباني يا ربي جيقا يوتوتيس نمانكا يونجرا دجرا كديتين كسابا تنو مفهومك دبانا مكاسني جرجرينا كربي تيسوان بيخني Abdata ma rabbu ma kabenyamiti dunyaan fiixeen sabariite ni dabamti jetti walaloon. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya torbanitti yeroo takka Forex Entertainment irratti dhiyaatu qophii keenya qophii qara jaalalaati. Kopi kara jalatin ka aku kamu alayale jalala roga dadatin kan jalala la falla jalala belumma jalala mati kamu jalala hirima khara gara-garatin talayan jalala nuer kama turun nibe kama aras aku makan durati talayan ajaibat kan uge tejirti torban dabre talaya jalala ajaibat kan tinib dehtene tarati yada khata yada bebrida nu kan nadur tari yada tanam mo fudate abban talay jenuerge heddu dak istingalat wapate jira jalata Abban talaya tanu erge gara kenyan isim bira kagau shakki takaleng kamnu arras talaya bira takabane dufne jiraga talaya narra malrat ifatilat talaya ajaibati talaya isim bira jirtu nu erge tani khara foda Forex Entertainment titin bakka barbaadan akkasini geessinu warreen barbaadan lakkoofsa gala jiru kana nu barreessaa tani jecha arras ga talaya qabane dufnen hanga dhuma sagantaa jettu nu waliin turtan Talayang ku malaka TV jalala malaka fakatu jalan terati ko wanti rek abdi ya maka maslaha yo kamu ati faida rati jalala milko itu sontani jalala ko qarati wanti itu gudadera untumafu talaya beri itu takanu kabde jirti hanga duma takanta itu lunturan na ferati ta kabayat Eka ara akamisa wallenu ta ajaibati baran sulu oji kenyadu By the way, selasir nama feelingi nama episode ulen garini. Para tu le mo ifa menu. Dua menu kau ulen tera di mana tapi, jadi tu macam mana nuti itu lo tinggal ni nama aso ini. Bo wanti na, watalayaran wer gam tedi terbuk wajib. Wajib ma? Kabe nyaf jecha teko jalan lah kabe nyam bitu kajrami. Mana kati tani mulak abati. Tahu tani te kati jenne. Talayara kati tiga itu anggaran namanya tu. Ya. Sababa malaka, sababa wanti dah. Jalalle ni akka nama biraa jaallatee kan dubbatte ya nuti yani yeroo hedduu dubartii qofaan nama ganan sa'u ture baay'inaan parsentii irra caala amma immoo eegan sagantaa gara jaalalirratti hirmaachuu eegalee waadiilan argu jira diraamaa miti baay'ee wanti kaawwanni diraamaa miti hojjechaa jirru waanuma fiilingii namaa namni akka xiyyaaf keessanii nu ergeedha keessan biraan nuti geenyu arraan tan ammoo gaa namni tokko osoo waggaa dheeraa yoo xiqqaate yeroo isaa amata meeqaa jiree isaa gubee waggaa dile waliin turan tokko akka haala sababa bersanu nama fayyaa qabu so fayyaalleen qabanne wayyaadha nama fayyaa qabu maslaha dantaawaa wayitii jecha akka addaan baanidha bal'inaan haasawaa isaanii sagalee dhaggeeffatanii osoo deebinee haasawanii maal si fakkaata. Bareeda. Guyyaa jaalalleewwaniitiin lubbuuti jedhabe daawwattoota fi qopheessitoonni qara jaalalaa seenaa kiyya kana akka obsaan naa dhaggeeffatanii barbaada. Tarii namni seenaa akkanaa dhaga'uu fi dhaggeeffachuu hin barbaanne jira jee hin yaadu. Ta'us waan ollaa ofirra gaheerraa waa barachuun gara fuulduratti deemuudhaaf gaariidha. Ani kanin dhaladhee guddadhee godina Shawaa Lixaa magaalaa Baakkootti mana barumsaa hanga kutaa 10 baradhe kutaa 10 booda qabxiin qophaa'insaa waan naa guutuu dideef barnoota dhuunfaatiin barachuuf gara magaalaa Naqamtee deeme.
New Generation University College baradhee achitti barnoota accountingii waggaa 3 ergan hordofeen booda diploomaan eebbifamee bahe. Hojiin bakkeewwan adda addaa deemee osoo barbaaduu argachuu dhabe. Hiriyaan dhiiraa koo kan waggaa 8 waliin turre hojii dhabuu kiyya kana hedduu obsa dhabaa dhufe. Isan hojii dhabee caalaa isa inni dhiphatuu fi jeeqamuutu boqonnaa nu dhorkataa dhufe. Isa gammachiisuuf jecha bakka adda addaa deemee yommuun hojii dorgomee deebi'u amma hojii argachuufan jedha osuman jedhuuni waggaa 2 mana taa'e. Boodarra amalli isaa natti jijjiiramaa dhufe. Hiriyoota isaa hunda biratti waameen isa gaafachiisus akka duraa natti ta'uu dide. Rakkoo keessa osoo hin jiru inni immoo rakkoo sammuu guddaa natti ta'aa dhufe. Galgala yeroo hunda bilbila osoo waliin bilbilin bulleen beeynu boodarra bilbilli isaa qabamaa ta'uu eegale. Yoon isa gaafadhu fira kootu biyya alaatii naa bilbile jee na gowwomsuu eegale. Ani hedduun isa amanaa waggaa 8 waliin turree hunda isaa guyyaa jaalalleewwanii osoo hin kabajin hafneen beeynu. Osoo guyyaa jaalalleewwanii kan waggaa dabree hin gahin anis waliin kabajuuf jee isaafis ofii kootiifis waan hedduu bitee qopheessee osoo hin jiru inni jidduudhaan gara magaalaa Finfinnee akka deemu natti hime. Naasuun natti gale akkan isa dhabuu eegaleetu naaf gale. Gaafii tokkon isa gaafadhe yoon si argachuu barbaade akkamiin si argadhaa jeetin gaafadhe. Yoon si argachuu barbaade akkamittiin si argadhaa jeetin gaafadhe. Bifa aariitiin innis bilbilaan na argatte gaa naan jee takkaa gaaf tokko deebii akkas jabaa natti dubbateen beeku. Kun isaaf jalqaba yoon jee soban ta'u anis aarii koo of keessatti qabadheetin taa'e innis ka'eeti deeme. Guyyaa jaalalleewwanii osoo hin gahin guyyaa 2 durseetiin isa barbaacha gara magaalaa Finfinneetti imala godhe. Akkam Finfinnee deemaa jiru ittiin himne osoo inni hin beekin dhaqee isa gammachiisuuf yaade. Dhugaa hedduun isa jaaladha. Nama lubbuu koorraa hir'isee kennee fi umrii isaa dheeressuu barbaadu yoo jiraate isa qofa. Garuu kutaa magaalaa kamii akka jiraatu hin beekne. Kanaafuu mala uumeetiin isa gaafachuu barbaade. Yoon bakka jiru bifa kamiinuu gaafadhe ammas gaarii miti jeetiin dhiise. Obboleessa isaa xiqqaa kan mana jirutti bilbileetiin bakka jiru gaafadhe. Innis mana obboleessa keenyaa isa guddaa Burraayyuu bakka Maaraam Safarii jaamu jira naan jee. Akka tasaa ta'ee ani immoo obboleettii bakka sana jiraattuun qaba. Isaanis wal beeku. Akkan isa argadhu abdii guutuun of jajjabeessee imala koon booda Burraayyuutti bu'ee mana obboleettii xiyyaa dhaqe. Jaalallee kiyya kana osoo hin argin buluun hedduu natti ulfaatte. Obboleettii xiyyaa waan hin jedhee manaa bahu waan hin dhabeef callisee buluun filadhe. Bilbila isaaf yoon bilbilu hin kaasu. Yeroo 100 yoo xiqqaate itti bilbilee naaf kaasuu dide. Boodarra bilbila isaa cufatee bule. Anis buleetiin mana obboleessa isaa nama nageessu waliin deeme. Innis akka achi hin jirre natti himan. Obboleettiin isaa kan biroon mana sana jiraattu yeroo dheeraaf akka nuti hiriyaa taane tan beektu maal rakkootu jiramoo wal loltanii jettee na gaafatte. Anis waan jiru baaseetiin itti hime. Ishiinis hedduu gadditee bilbila ishii baaftee itti bilbilte. Isheef al tokko kaasee haasofsiise. Yommuun sagalee isaa bilbila isheen gurratti qabattee keessaan xiqqoo dhaga'u lubbuu kootu bahee fiiguun nagee. Osoon harkaa butee dubbisee natti tola. Garuu safuun sodaadhe. Sayyuun kabajaa mitiiree isheen osuma waliin haasoftu bilbila fudhattee gadi baate. Yommuu ol deebitu fuulli ishee dhiiga uffatee dhufe. Maal rakkoon jiramoo jedheen gaafadhe lafarraa ka'ee ishii gaafadhe. Lakkii homaa naan jette. Boru bakka inni jiruun si keessaa akka as jirtu ittiin himini callisi naan jette. Halkan san waggaa caalaa natti dheerate. Ganama ka'eetiin waan isaaf bite hunda qabadhee gara karaatti bahee obboleettii isaa eeguu jalqabe. Ishiinis daqiiqaa 10 booda dhuftee wal fudhannee konkolaataa seennee imala keenyaa gara inni jiru jedhamutti eegalle. Iddoo adda addaatti erga buuneen booda gara kondominiyeemii jamoo lakkoofsa 1ffaa geenye. Yommuu gamoo inni irra jiraatu jala geenyu waan akka bakakkaa tokkotu mataa kootii hanga qeensa miila kootti na weerare. Waan qalbii koo miti iji koo ilaalee amanuu hin dandeenye arge. Nama ani waggaa hamma kana isaaf jee waa meeqa dadhabee jiraadhe sababa ani hojii dhabetti jaalala koo qarshiin geeddare. Nama biyya Arabaa hojjechaa turte intala ollaa keenyaa hammatee gadi natti bahe. Innis nahee ishee gadhiisee isheenis itti maramtee akka hancattee mudhii isaa qabattee bareedaa koo maaltu ta'e. Gaafa jettu ani of qabachuu dadhabeetiin akka nama mormii irraa citetti lafarra gangaladhee ba'uu jalqabe. Obboleettiin isaa lafaan haqaaftee ofitti na hammattee na fuutee qajeelte. Kennaan isaaf fidee dhufe hunda isaa bakkee keessatti facaaseen gara mana obboleettii tiyyatti deebi'e. Aarii isaatiin osoo manatti hin deebiin ji'a 2 booda gara biyya Saudi Arabiyaa deeme. Amma kunoo biyya ormaa keessaa kophummaa koon dhandhamaa jira. Guyyaa jaalalleewwanii anaaf guyyaa itti lubbuun koo dhabeedha. Jaalattuu jaalallee ishii sababa faayidaatiin dhabdirraa magaalaa Riyaad
Saudi Arabia irraa isin maal naan jettan. Akkuma gaamaan tana xalayaa obboleettii teenya kan dhaggeeffannee waliin deebine keessattuu namni tokko faayidaa xiqqoo waa yeroo xiqqoof dabartu jecha jireenya fi kan yeroo dheeraa ijaaramaa ture nama si abdatee si waliin turee fi akkasuma jireenya hangaarraa ijaaraa dhufan kana faayidaa xiqqoodha jecha yeroo gurguran yoo ta'u waan san diigan mul'ata. Wanni kun jaalala keessatti namicha silaa dhiisanii nama biraa irra filatan san qofa san taane abbicha waan san filatee adeemsa keessatti duumidha. Gammachuun hin jirtu. Fiixan baatu gaafa. Jaalalti maallaqaan dhufte gammachuun keessa hin jirtu. Baay'ee nama tokko jaalalaaf kan filatu nama hanga dhumaa wajjin jettee yaadu walitti dhufta. Kana keessatti ammoo qabeenya sanii filattee keessattuu qabeenya xixiqqaa amma akka obboleen teenyaatti rakkaaftee kana jecha nama tokko dhiisanii gaafa garas deeman namicha miidhame yookaan ganame san qofa osoo hin taane abbichi silaa gane kunu yeroo muraasa booda rakkoo biraa keessa seenuu danda'a. Qabeenyi sun dhumaa qabeenyi yoo jiraate gammachuun hin jirtu. Gizee hunda irruudha. Maallaqaa fachi dhaqee. Misteekni yoo uumamallee namni sunillee yoo hicitee kana qabee kutee hatta namni waliin jiraatu sunillee gammachuun kan nuuf konfideensuma qabaatee dhiirti takkaan akka beekutti namoota duraayis illee akka hawaasa keessa jiraannoo keessatti illee namni dhiirti konfideensiin isaa guutuun yoo ifuma isaati waa qabaate faadha. Kan nan beekutti chondoo akkasuma akkasuma. Innumti sunillee guutuu ta'ee jireenya isaa keessatti abadan hin deemu. Akkasii ammas namni inni maallaqaaf jee itti dhaqe sun nama biraa dhiisee boru yoo ishiin sun maallaqa dhabde ishiitti dhiisee akka biraa deemu. Beekamaadha. Namni yoo gaafa maallaqni gaafa san qaban qabeenyi gaafa san ishiin kuufattee jirtu ilaalee itti dhufe suni namni takka olii jireenya kun takka gadi. Gaafa namni suni sadarkaa ammaan tan irra jiru inni filatee gaafa dhaqu irra jiru kanarraa xiqqoo gabbu'ee namni kuni akka dhiisee hin deemne wabiin tokkollee hin jiru. Kanaafuu jaalala keessatti jaalalaaf wanni filataniif qabeenya osoo hin taane keessattuu silaa jalqaballee akkasitti namni wanta kiraayiteriyaa isaa godhee lafa kaatee gaafuma jalqaba dhaqu sun nama qabeenya qabu sanitti yoo kadhe qullee ta'e nama rakkoon qabu garuu nama tokko kan jireenya isaa zeeroo irraa wajjin osoo oofaa jiranii waggaa 8 jettee ammoo buleetiin ta'ee. Waggaa 8 jechuun dubartiidhaaf birraa jedhamee ilaalikaa dubartiin takka waggaa 8 miti osooniif gaa'ela keessan seenne waggaa takka nama jaalattu eegdee yeroo ishii kannitee fi sanuu qaama waliin jechuun bakka takka wal argaa hangam takka namni kun wal jaalatu walitti dhiyeenya irraa ofirraa wal qabu waan dila takkaatu jira kana keessatti. Enna waan namni akka fakkeenya aadaalee gandaatii wajjin gaddeemu namoonni akka normaala akka deemullee hedduun osoo jiranii garuu yeroo waggaa dila kana guutuu irraa ajjeesee. Tanuu hanga ishiin kolleejjii barattee xumurtu eegifu hojii dhabuu ishii sababa godhate namni tokko erga baratee hojii barbaadachuu eegale hojiin uma ejjeta. Ammas wanti takka wanni beeku qabdu silaa nama biyya Arabarraa dhufe san gaafa filatu ishiin tun ammaa biyya Arabaa deetee jirti ishiin biyya Arabaa tan deetee akka hojjetu illee yoo biyya Arabaa ta'e bakka biraa dhaqee jechuun qabeenya ishirraa eegusan yookaan dalagaa ishirraa eegusan inni yoo itti jiraate bar namni kun bar nama hojjechuu yoo xiqqaate barumsa xumuratee bar carraa barumsaatiin dalagaa xiqqaatullee argachuu danda'u soo kana osoo waliin beekanii waliin deemaa obboleettiin teenya lammaffaa ta'e biyya Arabarraa galtee inni boodarra ishii filatee tuqoreetuni malleen ishiin achi fidde hon dhumuu danda'a. Numa dhumaa baay'ee malleen suudii faan keessattuu biyya Arabaa suudii faan biyya Arabaa irraa galan tunneen agarte inuma maallaqa barakaa qabu. So gaafa sun deemte ammallee nama biyya birarraa dhufee biraa jijjiiruu danda'a. Akkasuma ta'a. Kanaafuu hanga sunda gaarantiin qabu namni nama tokko dhiitee nama biraa filatu yeroo hundaa'u kan itti dhufe kanas dhiisuu akka danda'uu fi jaalala keessatti inni jaalala namaa wajji qabu caala jaalala qabeenyaa qabu waan ta'eef haaluma qilleensi karaa qabeenyi jirutti deemu waan ta'eef itti rakkisaadha. Obboleettiin teenya egaa waggaa 8 guutuu rileeshnshiippii isaa yookaan walitti dhufeenya isaan jiran kanatti itti laphaatullee milkooyinee fi garuu nama qabeenyaaf jecha si dhiisuu taa'u duraanumaa gaafa jaalala wajjin keessa turtan gaasiin beekaa garuu dhumarratti qabeenyaaf jecha deemuun isaa suni eenyummaa isaa agarsiisee jira. Maal akka inni osoo nama gaariillee tahee namni finishiingidha qabaa murteessuu miree bar dhuma ergas kada barsu namummaan namaatis bar guyyaa jalqaba waliin dhuftan osoo hin taane namni gizee jalqaba waliin dhuftu nama haarayaa harka keessa ol galfachuu akshin adda addaa agarsiisuuf amala garuu namummaan namaa dhumarraa jechuun hangam takkasii wajjin tarkaanfachuu akka danda'uu fi akkamitti wanti sun akka dhumateedha. Eenyummaan isaa tan arraan tan waggaa 8 mul'ate tuni waggaa 18 osoo hin gahin mul'atuunu obboleettii teenya tanaa xiqqoo. Furmaata ishiin nama nagaatiin jaalladha gama fayyadamu. Bareeda. Kana caalaa osoo wajjin bubbulanii ta'e boodarra eenyummaan kun mul'atee fakkeenyaaf egaa daa'ima godhatanii wantoota garaagaraa godhan booda hedduu ulfaatadha. Walumaa galatti atilleen obboleettii carraa gaarii nama isa caalu
karkatu shakkii kallee qabnu obboleeta keenya qadeemillee bakka deemtanitti akka milkaa'uu fi jamaala qaaychoo dhiqallee jireenya bareedaa akka ta'u si hawwina hawwinaa fi gara biraatiin ammoo daawwattoonni keenya mee xalayaa irraan tanaa asirratti daawwattan kana maali yaadna keessan kanarratti obboleetti teenya tanaaf maal dhaamtaniif yaadni jajjabinaa keessanitti jalatti barreessaniif maali isinoo mudannoo akkanaa ni qabdanii or waan dhageessan nama birarraa yookaan waan isin mudatanii jira xalayaa qara jaalalaa ati jalatti nu barreessaa lakkoofsa gartan kanaan isin hin jenna qophiin keenya gaarraan tanaa kanan gaammaa daawwachaa turtan kana fakkaata qophii keenya qara jaalalaa biraatiin goltee bilitti nagaan nu tura.